turuu mirkaneeffateera. Kaleessa Paris Saint-Germain Champions League France ta'uusaa mirkaneeffateera. Monacoon Lyon wajjin taphatee Lyon dirree isaa irratti 3-2 Monaco injifatee ture. Monacoof Ben Yedder daqiiqaa 1ffaaf 60ffaa irratti galche. Lyoniif garuu Alexander Isak, Said Benrahma fi Malik Fofana gooliiwwan galchanii Lyon kan injifate. Paris Saint-Germain sanbata 3 qixa Le Havre sadarkaa dhumaarra jiru wajjin baay'ee ture. Haa ta'u malee si'a sadaffaaf walitti aansee shaampiyoonii ta'eera. Monaco mo'amuu isaatiin Paris Saint-Germain waancaa kana seenaa isaatiin si'a 12ffaaf injifate. Garuu waancaa baay'ee kan injifate waggoota 11 darban keessatti. Waggoota 11 darban keessatti si'a 10 shaampiyoonii ta'eera erga duroome jechuudha. Garee investimentii Qatar jala erga galee waancaa kana dhuunfateera. Seria Itaaliitiin kaleessa Inter Milan 2-0 Torino mo'ateera. Gooliiwwan lamaanuu Hakan Çalhanoğluudha. Taphaaf peenaalitiin kan galche. Inter torbee darbe shaampiyoonii Scudetto ta'uunsaa kan yaadatamudha. Napoliif Roomaan 2 qixa bahanii Oliveira akkasuma Victor Osimhen Napoliif Roomaaf ammoo Paulo Dybala peenaalitiin Tammy Abraham taphaan taphattoota goolii galchanidha. Napoliin sadarkaa 9ffaa irra jira. Shaampiyooniin bara darbe iddoo hirmaannaa Champions League in argatu jechuu hin danda'ama. Taphoota hafanii wajjin wal qabatee yeroo laallu jechuudha. Roomaan sadarkaa 5ffaatti Siqeera qabxiisaa 59 gaate. Atalantaanis 2-0 Impoli mo'atee. Bundesliigaa Germany ammoo sanbata Bayer Leverkusen Stuttgart wajjin 2 qixa bahaniiru. Adli akkasuma ammoo Robert Andrich daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa dabalataa 6 kenname 96ffaa irratti Leverkuseniif kan goolii galche. Haala kana madakfateera yookaan bareera jechuu hin dandeenya. Daqiiqaawwan dhumaa irratti goolii galchuu Bayer Leverkusen duraan Fergie time kan jedhu amma Alonso time jedhamaa jira. Irra deddeebiidhaanii daqiiqaawwan xumuraa irratti goolii galchuu isaatii wajjin wal qabate. RB Leipzigis akkasuma sanbata goolii 4-1 Borussia Dortmund injifateera. Utuu dubbannu kan Bayer Leverkusen taphoota ammawanaa taphateen hin injifatamne 39 mo'ate torbaanii qixa baheera. Bayer Munich ammoo 2-1 Eintracht Frankfurt injifate. Harry Kane gooliiwwan lamaanuu kan galche. Baay'ina gooliiwwan erga gara Germany deeme galche ammoo 42 gahateera. 35 Bundesliigaadhaan kan galche. Kana jechuun bara dorgommii 2017-18 yeroo Tottenhamiif taphatu taphoota hundaan goolii 41 galche riikardii ofii isaatii qabate fooyyeffateera. La Liga Spainiin har'a galgala sa'aatii 4tti Barcelonaan Valencia wajjin taphatu. Sanbata Atletico Madrid 3-1 Athletic Club injifateera. Kaleessa ammoo Real Betis Sevilla wajjin tokko qixa ba'aniiru. Sanbata Hetafen Almeria 3-1 tapha injifate irratti Mason Greenwood goolii 2 galcheera. Akkasuma Gironaanis 2-0dhaan Las Palmas injifate. Sadarkaa cimsateeti kan inni jiru. Xumuraa irratti Champions League dubartootaatiin Lyoniif Barcelonaan xumuraaf gahaniiru. 2022 kilaboonni kun lamaan xumuraaf gahuu isaanii ni yaadanna. Lyon kaleessa goolii 5-3 Paris Saint-Germain dhaqaa galaan injifateeti. Barcelonaan ammoo sanbata Chelsea mo'eeti. Caamsaa 25 kilaboonni lamaan waancaadhaaf taphatu. Odeeffannoo